Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Akkami nagaha fayyaa keessan isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota peejii teenyaa jechuudha. Egaa akkuma torbee darbe kana keessa obboleeyyan keenya himaa turan sagantaan kiyya guyyaa har'aati nagahee dhufee jira jechuudha. Egaa har'a kan ilaallu gaaffii namoonni gama keessatiinis tahee gama koomentii irratti nu gaafatan keessa muraasa deebisuufin yaalaa jechuudha. Egaa kan jalqaba irratti ilaallu haala kamiin feesbuuka mobaayila tokko irratti feesbuuka 2 yookaan 3 kan akka ittiin fayyadamuu dandeenyu ilaalaa jechuudha. Osoo loogaawutii hin godhin jechuudha. Akkuma feesbuuk aappii pileestoorii keessaa bu'u kanatti feesbuuka haala ittiin fayyadamuu dandeenyu jechuudha. Kana gochuudhaaf jalqaba intarneetii fi kiroomii keessanii qopheeffattu. Jalqaba intarneetiin seenee sin agarsiisa. Intarneetii keenya banannaa jechuun san booda bakka searchii godhamu kanatti m.facebook.com jennee haala kanaan barreessinaa. San booda searchii goonaa. San booda bakka iimeelii fi paaswoordii kanatti iimeelii fi paaswoordii feesbuukaa keenya itti barreessinaa. Eefaa haala kanaan barreessine booda loogiin kan jedhu kana tuqnaa. Intarneetii irratti goonetti just once kan jedhu kana tuqnaa. Egaa san booda haala kanaan feesbuuka keenya nu banaa jechuudha. Asirratti tuqaa 3 tanani tuqnaa. San booda add shortcut on home screen kan jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Egaa isa tuqne as keessaa ni banaa. Yogguu as keessaa baane haala kanaan feesbuuka nuuf kennaa jechuudha. Mobaayila iskiriina irratti haala salphaa taheen argachuu dandeenya jechuudha. Yogguu isa keessa seennus kallattiidhaan osoo iimeelii fi paaswoordii nu hin gaafatin gara feesbuukaa keenyatti nu dabarsaa jechuudha. Egaa kan jalqabaa kana fakkaataa jechuudha. Ammallee feesbuuka sadaffaa karaan itti dabalachuu dandeenyuun Google Kiroomii keenya ni seennaa. San booda bakka searchii godhamu kanatti m.facebook.com jennee haala kanaan barreessinaa jechuudha. San booda searchii goonaa. San booda asirratti illee akkuma isa silaadha iimeelii fi paaswoordii itti barreessineeti login kan jedhu tuqnaa. San booda tuqaa 3 tan inni tuqnaa. Add to home screen kan jedhu kana tuqnaa. San booda asirratti maqaa itti barreeffadhaa jira. Maqaa barbaadan itti barreessitu. Fakkeenyaaf ammani feesbuuk kan jedhu kana itti barreesse. San booda add isa jedhu kana ni tuqnaa jechuudha. Egaa as keessaa yogguu baane haala kanaan inni kunis kiroomiin jechuudha. Haala kanaan feesbuuka nu kennaa jechuudha. Feesbuuka kana 3 keessattuu inni jalqaba isa pileestoorii keessaa bu'u, inni lammaffaa intarneetii keessaa inni sadaffaa kiroomii keessaa kana 3 keessattuu iimeelii fi paaswoordii garaagaraa feesbuuka 3 itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Warroonni ammoo akka meeseenjeriin akka isinitti hin bilbilamne barbaadan isa kiroomii kana yoo fayyadamtan baay'ee mishaa jedheetiin yaada. Maaliifin yoo jettan yogguu namoonni isiniif barreessan mobaayila keessan irratti isiniif dhufaa jechuudha. Garuu inni intarneetii kun yogguu namni isinii barreessu yoo isin keessa seenuu maattan meeseejiin dhufe jedhee isinitti hin himu. Kanaaf warroonni akka isinitti hin bilbilamne barbaadan isa kiroomii keessaa bahu kana akka fayyadamtaniin jedha. Egaa kan jalqabaa kana fakkaataa jechuudha. Egaa kan itti aanu haala kamiin feesbuuka keenya irratti niikneemii yookaan maqaa dabalataa bakka kanatti jechuudha. Fakkeenyaaf amma maqaan kiyya Oromoo Saamsang aappii jedha. Kana jalatti maqaa dabalataa akkamitti barreeffachuu dandeenya kan jedhudha. Seetingii keessa seennee argachuu ni dandeenya. Garuu haala salphaa taheen asumarratti about kan jedhu kana ni tuqna.
san booda contact info kan jedhu kana ni tuqna. san booda asumarraan gadi deemna. asirratti add a nickname kan jedhu kana ni tuqna. san booda name bakka jedhu kanatti what's your nickname kan jedhu kana bakka kana tuqneeti maqaa nickname godhachuu feenu san asitti barreessinaa jechuu. fakkeenyaaf ammani information technology kan jedhu kana yoon godhadhe san booda maqaan kun akka achirratti mul'atuuf show at top of profile kan jedhu kana fuulduratti ni tuqna jechuu. haala kanaan raayitii itti goona. san booda save kan jedhu kana tuqna. egaa san booda of duuba deebina. egaa amma naa bahee jira jechuudha. maqaa kiyya jalatti hammattuu keessatti jechuudha information technology kan jedhu bahee jira. isinis haala kanaan maqaa barbaadan barreeffachuu dandeessu jechuudha. egaa ammallee gaaffiin biraa kan gaafatamne haala kamiin audio video yookaan footoo wanta diivaayisii yookaan qafoo irra jiru haala kamiin gara miimooriitti dabarsinaa kan jedhudha. kana gochuudhaaf my files keenya ni bananne jalqaba jechuudha. my files keenya yogguu bananne haala kanaan nuuf fidaa jechuudha. amma asirratti device storage kan jedhutu jira. isa kana ni tuqna. san booda haala kanaan fooldarii hunda nuuf baasa. as keessaa viidiyoo tahee footoo sagalee wanta gara miimooriitti dabarsuu feetan ni filattu jechuudha. kan waatsaappiin isiniif ergames tahee kan viidiyoo shoo'ii keessas tahee iskiriin riikordarii daawunlood waa hedduutu jira. kana kee hunda seentaniiti ni barbaaddu jechuudha wanta gara miimooriitti dabarsuu feetanii. fakkeenyaaf ammani iskiriin riikordarii kana keessaa viidiyoo kana lammeen gara miimooriitti dabarsuu yoon fedhe isinis bakka kana akkanatti gadi qabdu jechuudha. san booda raayitii itti gootu jechuudha isa gara miimooriitti dabarsuu barbaaddan. haala kanaan raayitii efa gootanii booda san booda tuqaa sadi tana ni tuqtanii. san booda move kan jedhu kana tuqtanii. san booda sd card kan jedhu kanarratti yeroo tokko tuqtan jechuudha. egaa amma dhumarratti create folder jedha. folderii haarawaa filattanii maqaa itti godhuu dandeessanii yookaan ammoo haaluma kanaan asirratti haa taa'u yoo jettan move here kan jedhu kana ni tuqtanii jechuudha. san booda amma viidiyoon kun gara sd kaardii yookaan miimooriitti darbee jira jechuudha. hubachuudhaaf of duuba deebineeti sd card kan jedhu kana tuqna. san booda kunoo viidiyoo nama dabarsine lamman haala kanaan miimoorii irratti nuuf darbee jira jechuudha. haaluma kanaan audiyos tahee sagalees tahee diivaayis stooreejii keessa seentanii gara sd kaardii dabarsuu dandeessu jechuudha. egaa kan itti aanu akkamitti appilikeeshinii iskiriina irra jiru kana kan barbaanne akkamitti asirraa dhoofannaa kan jedhudha jechuudha. appilikeeshinii kana dhoksuudhaaf jechuudha akka iskiriinii irratti hin mul'anne gochuudhaaf tuqaa sadi tana ni tuqtanii. san booda hide apps kan jedhu kana ni tuqtanii. san booda appilikeeshinii dhoksuu feetan irratti raayitii itti gootu jechuudha. fakkeenyaaf ammani gaalaarii dhoksuu yoon fedhe akkasuma kaameeraa kontaaktii haala kana nama kana sadeen dhoksuu yoon fedhe bakka dan jedhu kana tuqnaa jechuudha. san booda amma appilikeeshinii gaalaarii kaameeraa isaa nama dhodhose kana as keessaa hin argannu jechuudha. fuula iskiriinii keenyarraa argachuu hin dandeenyu jechuudha. eessa keessatti argannaa kan jedhuuf ammallee tuqaa sadi tana ni tuqnaa. san booda silatti hide apps irratti goone garuu amma show hidden apps kan jedhu kana irratti tuqnaa jechuudha.
Sanbooda haala kanaan appilikeeshiniin dhoofanne as keessa jira. Gama iskiriina irratti deebisuudhaaf ammallee bakka kana haala kana raayitii irratti goonaa jechuudha. Sanbooda dan kan jedhu kana ni tuqna. Haala kanaan mobaayila irratti nuuf deebihee jira jechuudha. Appilikeeshinii gaalaarii kaameeraa kontaaktis kan jedhu kuni mobaayila keenya irratti nuuf deebi'ee jira jechuudha. Egaa haala kanaan fuula iskiriinii kanarra dhufachuu dandeessu jedheetiin yaada. Kan itti aanu jechuudha. Haala kamiin barreeffama feesbuuka irraa buufannaa jedhamee gaafatamee ture. Egaa kanaan dura namoonni hedduun feesbuuka irraa barreeffama adda addaa koppii godhachuudhaaf intarneetii kiroomii fa'aa fayyadamanii garuu amma feesbuuk aappii jechuudha isuma pileestoorii keessaa bu'u keessa teenne barreeffama barbaanne koppii godhachuu dandeenya jechuudha. Haala kamiin kan jedhuuf feesbuuka keenya isuma guddaa jechuudha isuma pileestoorii keessaa bu'u ni banannaa. Sanbooda yogguu banannee barreeffama buufachuu feenu bira dhaqneeti haala kanaan barreeffama san sakandii takkaaf gadi qabnaa jechuudha. Yogguu qabne haala kanaan koppii teekst kan jedhu nuuf bahaa jechuudha. Haala kanaan koppii godhannee jirraa jechuudha barreeffama kana. Sanbooda gama waatsaappii vaayiberiis tahee gama hundaan deemnee erguu dandeenya jechuudha. Barreeffama barbaadan haala kanaan karaa salphaadha jechuudha. Karaan kun feesbuuk aappima keessa teenne barreeffama barbaanne haala kanaan sakandii takkaaf gadi qabna. Sanbooda koppii teekst kan jedhu ni jira. Haala kanaan gochuu dandeessanii jechuudha. Karaan kun karaa haarawaa duraan namoonni hedduun intarneetii keessa fayyadamuu turanii amma garuu haala salphaa taheen feesbuukuma irratti nuuf tahee jira jechuudha. Egaa akka isiniif galuu abdiin qabaa jechuudha. Akkuma obboleeyyan keenya torbee darbee keessa jedhaa turan peejii keenya laayik sheerii invaayit gochuu hin dagatina. Viidiyoo nuti hojjennus akkasuma laayik obboleeyyan keessaniif sheer gochuu hin dagatinaadha. Waan nu hordoftaniif hedduu galatooma. Wassalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatu.